dhufanii haannaatuu fi namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Turteetti ergi miidiyaa irraa baddee rakkoo cimaa keessa galtee jirti. Ergi jaartiin ishee kuftee madaamii isheen bira hojjettu jechuudha. Ergi isheen kuftee afaan xaxamee dubbachuu dadhabde jechuudha. Turtee jirti. Sababa kanaatiif rakkoo guddaa keessa galtee jirti. Ergi viidiyoo gadhiisteellee naannoo torbee lamaa fixuuf natti fakkaate. Dhugaa rabbi ani guyyumarraan gaafadha. Baay'ee tokko cinqama, baay'ee tokko yaadda'a. Sagalee naa qabdee jirti. Sagalee ishee walumaan dhaggeeffanne waan isheen jettu dhaggeeffattu jechuudha. Maaliif ijoollee baay'ee cinqamaa jirtu, baay'ee tokko iyyaafachaa jirtu jechuudha. Keessaan illee dhuftanii gaafachaa jirtu. Maalirraan geesseetti akkam taateetti jettanii dhuftanii ijoollee baay'een keessaan na gaafattan jechuudha. YouTube isa tokko irrattis immoo hojjedheen jira jechuudha. Argitanii jirtu. Tureeraan iyyuu arginu hojjedhe malee gaafachuunis guyyaarra nan gaggaafadha. Guyyaarra nan iyyaafadha garuu isin immoo akka waan hin dagadhe dhiiseetti akka waan hin gatee dhiisee isinitti fakkaate gatee hin dhiifne hundaafiyyuu sagalee naa qabdee jirti. Sagalee ishee dhaggeeffannee walitti deebina. Hai sabboon tokko mijarsa jira galata rabbii baga jiraatte jaartiin afaan ishee hiikamuu didee wanta kana waan guullee hin beeku waangoo hin qabu. Isaan na gaafatan akkuma dura siin jee jaartii akkamitti kuffistee otoo si maal hojjettu kuftee jedhanii na gaafatanii poolisiillee waamaniiru. Gaafa isheen dura kufte gaafa dura mana himii geessan sana naaniyyuu fuwanii deemanii gaafa guyyaa 8 dhuftee na fute namittiin sitti jira isa gaafas nan qorachiifne. Ergisii immoo guyyaa 4 kan bushanii namichi biyya asiin jiru bakka biraa deemeera. Inni ufee na gaafate anillee isin ka eeginaan jettan jaarsa dummoora cala dadhabaadha beektee ati iyyuu beekte sitti jira. Jaarsa sana eegan yeroo hunda dhugaa rabbi jaarsa sana eega malee isheen kufti jee hin yaadne. Isin kan eeginaan jettan irra caalaa jaarsa malee jaartii miti. Jaartii of dandeessee hin deemti jee namichattillee himee jennan na lolee gaafa sana akkamittiin osoo ati mana jirtu sarraatanyaa kan mana keessa keenya jaarsaaf jaartii jedhamaa hinaan jedhee barrii bantee baati. Maaliif akka isheen baate immoo hin beeku yeroo sun lafa bari'an jee bishaan niitii tubbateera beektee gaafa sana immoo bishaan sana bakka bishaan sanaa deemuun beektami achi suuraan kaaseera bakka sana. Isa faa maaliif suuraa kaafte naan jenni sagalee ishees waraabeeranii yeroo isheen bishaan bante sana bishaan bante ati jee ishee gaafina dhihee naan jette ani gaashumatti yookaan akka yaadetti jaartiin bishaan sana banuu agite cufuu agite ta'a akka jedhamu yaade maaliif naannoo bishaan sanatti kuftee jirti. Inni garuu maal jedhee maaltu manaa fuudhee achi geessee caccabinsi akkanaayyuu maaliif ni jee caccabinsa immoo akkuma viidiyoo suuraa sana si ergaa miila dugda harka wanta kan jiru jechuun isaan nama kufee ol kaasuu fi nama itti yaadee reebe wallaalaniitu beekaa ta'e ani hin beeku kana. Innaa poolisiif daliila na qorachiisanii jiranii poolisiinis na gaafate osooti maal hojjettu jaartiin akkas taasisan jennaan jaarsa eeguu jira. Yeroo isheen lafa baate yeroo sa'aatii salaata sa'aatii 11 ganama lafti bari'eera jaarti salaatee animmoo deebi'eera fi ganama rafaa jennaan poolisiin haga jaartiin afaan ishee hiikkatutti bakka tokko kan sochoofne waan takka akka hin goone jedhanii isaanittis himanii gara biyyaa kan gashine yoo isheen baduu yaalte akka eegidan haga jaartiin afaan hiikkatutti waan goon waan takka illee hin qabnu jedhan isaan warri poolisii jechuudha. Namichi garuu ilmi ishee jechuudha akkamittiin haga kana jaartiin kuftee isheen mana teessii haga jaartiin fayyitu mana hidhaa teessu jenne garuu poolisoonni immoo kun seera miti jedhanii jaartiinis immoo harkaan didde harkaan akkana gooti yeroo isaan na gaafatan jaartiin harkaan agarsiifti jechuudha. Akka ani kuffifnetti himti jaartiin harkaani. Arabichii fi durboonni garuu hima didanisiin jedha. Ilmi akka mana hidhaa ta'uu barbaada. Durboonni immoo haati keenya caccabdee isheen akkamitti teessii akkasitti yaadanna fakkaate. Innaa akkasii ammaaf waan kanarra jira boodammoo waan raga'ee sitti himaa siin jedha. Kan namoonni baay'een badii naan jechuu jiranii mee hin ilaalaa siin jedha yoo baduus ta'ee dhugaa rabbii ani waan godhu wallaaletuma jaanja'ee taa'ee jechuun jaartiillee harkaan yoo gaafatan harkaan akkana gooti beekti akkanan taanetti himti. Namoonni baay'een immoo waraqaa fa'iin haa barreessitu waraqaa irratti barreessitaa himtu isheen immoo barreeffama hin beektu. Ani amma birriin kollee haga takka irra jira beekte birri sanaaf yoo osoo hin taane lubbuu kiyya baafachuu naaf wayya garuu
mee ilaala xiqqoo ilaalee yoo isheen xiqqoo akka dubbattee isheen naan kuffisnee waan akkas akkasii yoo isheen jette akkasaan biyya nagashan go'a. Yoo xiqqoo immoo afaan ishee achumarraan dubbachuu didee akkasumatti hafe immoo mee haalaan waan gochuu barbaadu si ilaalaa sin jedha. Dhugaa Rabbiin waan godhu wallaalee tufa taa'e bakka. Jechuun namoonni baay'een badii jedhanii beekte warra keenyatti illee hime isaanillee achii badii maachi teessaa maal eeggachuu jirta du'a eeggachuu jirta naan yoo ani garuu jaartiin xiqqoo fooyyee qabdi beekte akkuma ati yoo achii deemii mana sana deemettu sana deemu wallaala osoo hin taane mee xiqqoo ilaala jaartii yoo xiqqoo fooyyee agarsiisuu baatte inni ilaalaa siin jenna akkasin cinqamina itti taarii silikiifaa hin gaddayu narraa foon isaan irra oole beekte silikiin badaan irraan ta'u maadaa walatta maa odeessitaa maa himtaa jetti beekta namittiin durboonni hundaas jiru waan ta'eef kanaafuu hin cinqamiinii siin jawarra keenya illee hin cinqamiinaa jeera yoo dinga. Egaanii akkuma viidiyoo sagalee ishee dhaggeeffattan jechuudha. Haalli isheen keessa jirtu haala ulfaataadha. Haala baay'ee nama yaaddessuudha. Jaartiin ishee amma ammaatti hin dubbanne jechuudha. Kun akkuma sagalee ishee dhaggeeffattanii akka isheen hidhamtu barbaadanii jiru jechuudha. Jarri sun dhugaa hidhamuu miti iyyuu isheen iyyuu lubbuudhaan iyyuu hin galtu jechuudha. Hin dhiisani. Maaliif amma achi badiin jedheen amma gaddaa ijoollee keenyatti simee hojii barbaadaaf jedhee yoo mana hin taa'u mana taa'ee dalagaa barbaadeen galu yoo jette haala xuulii galta akkuma baateeni namni dhufee si haa fuudhuun jedheen. Maaliif jennaani yoo achi baate malee yoo achi deemte malee mucaan kun dhugaa Rabbii jaartiin kun hin dubbatu taanaani rakkoo guddaadha. Rakkoo guddaa keessa seentee jirti jechuudha. Dhugaa Rabbii ani hin beeku baay'ee tokko na dhiphisaa baay'ee tokko na yaaddeessaa. Du'aa gochuufidha malee rabbumaan kadhachuufidha. Amantii qabdaniini hundi keessaniyyuu du'aa godhaafi rabbiin kadhadhaafi isaaf wanti dadhabame hin jiru. Ilma namaatti ulfaata malee namatti hin jabaata malee waaqatti hin jabaatu rabbitti hin jabaatu. Kanaaf jennaani hundi keessaniyyuu akka amantii keessaniitti warra amantii musliimaas warra amantii kiristaanaas du'aa godhaafi isiniin jechuun barbaada. Kan akka kootti dhugaa Rabbii guyyaarra gaafadha baay'ee tokko na cinqaa. Silkii irraan baddii daataa irraan galtu akka duraanii miti. Maaliif inni eegu jechuudha. Irra guddeessa immoo kan jara sanallee shakkisiisee viidiyoo ishee waraabdeedha jechuudha. Bakka bishaanii sana waraabee ture jettee sagalee madaamii sanallee waraabeen ture jettee maaliif waraabdinaan jedhanii jette. Irra guddaa kan rakkoo itti fiduu isa sana. Isheen dhimmuma ishee waraabdee jaartiin immoo dadheechitti lafa dhooftee walirra dhufe wantichi beektu miti. Hundaafiyyuu akkamii jaartiin sun haasoftu akka jaartiin sun dubbattee bakka mucaan kun furmaata argattu taasisaa. Dhugaa Rabbii jaartiin sun hin dubbattu taanaanii hin gashanii akkasumatti qabanii taa'u jechuudha. Akkasumatti siqaa ishee nyaachisu malee waan tokko waan gashan tokkollee hin qabu. Hundaafiyyuu Rabbiin nagaa ishee godhuu Rabbiin ishee gargaaru malee waan tokko waan jennu tokko hin qabnu. Du'aa qofa gochuufidha isiniin jechuun barbaada. Akkasii baay'ee tokko ijoolleen iyyaafachaa jirtan naan jechuufan fide malee sagalee ishee viidiyoo dalaguu barbaadee miti. Isinuma hubachiisuu fi dhugaa nama baay'eetu sagalee natti qabee nama baay'eetu iyyaafachaa jira jechuudha. Akkasii hundi keessaniyyuu waan dhaggeeffattanii fi galatoomaa du'aadhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha.